kenna tajaajila fooyyessuu fi tarkaanfilee fudhatamaatti jiran keessa tajaajilli iddoo tokkotti fiduudhaan tajaajila uummataaf kennuudha. Haaluma kanaan godina Arsii aanaa Heexosaa fi magaalaa Dheeratti tajaajilli giddugala iddoo tokko lama hojiin isaa eegalchiifameetii jira. Jiraattonni carraa kana argatanis tajaajilli iddoo tokko kun faayidaa guddaa akka qabu kaasuun dhamaatii hedduu akka isaan irraa hambise dubbatu. Arraan dhaqqabnu waltajjii qabnaa boru deebii jechuun iftaan deebii jechuun rakkoo uummata argitanii tajaajila uummataa kana hin furaa sirriitti hin furaa. Waa'ee malaamaltummaa duraan waajjira keessatti rakkoolee jiran akka aanaa keenyaa irratti akka biyyattiittuu furuudhaaf kan dhufee fi amma wanni adda addaa viidiyoodhaanis immoo kaameeraadhaan wanni hunduu seera qabeessaan wanni dhufe ta'u namni tokkoon harkaan kiisii seenee warraaquu kan hin dandeenye fi hojjetaa nama baratas keessatti uumamee kana fiduun nu gammachiisaa jedhee yaadaan. Rakkoon boosaa takkatti tajaajila godhan kun uummata keenya waa baay'ee irraa eeguudha. Takka waajjira kan naqxu hojjetaan makkaattoo dhuguu bahe jedhan afaan bantee dhaabat. Kuni amma wanni to'atullee waan jiruuf akka dhagayetti yoo dhugaa ta'e wanni isa to'ate waan jiruuf sa'aatiin mootummaan baase sun qisaasamuu hin danda'u. Bulchaan godina Arsii kan ta'an obbo Ibrahim Kadir akka jedhanitti godina Arsiitti bara kana akkaataa waadaa galleen bara 2018 tajaajila giddugala tokko masoob 9 banuu fi karoorfatanii 2 banuu dandeenyeerras jedhaniitii jiru. Mana ijaaruun qofti galmaa miti. Teknoolojii gurguddoo galchuun qofti galmaa miti. Humna namaa as keessatti galchuun qofti galmaa miti. Galma guddaa kan ta'u tajaajila haqa qabeessa iftoomina qabu saffisa kan ta'e rakkoo hawaasa keenyaa kaniitu fayyadamummaa uummata keenyaa kan mirkaneessu mana kana keessatti hojjechuu danda'uu qaba. Giddugalli tajaajila iddoo tokko kenniinsa tajaajila ammayyeessuu kan itti danda'amedha kan jedhaniin itti aanaan hoogganaan biiroo siviil sarviisii Oromiyaa kan ta'an obbo Yaaqoob Taaddasaa. Dhamaatii yeroo abbaa dhimmaan gumneen iddoo tokkotti qindaa'ee teknooloojiidhaan deeggaramee akkaataa itti kennamu kan diriirechaadha. Kun kan dhufeef mootummaan jijjiiramaa akka waliigalaatti rakkoolee kenniinsa tajaajilaa biyya keenya keessa jiru naannoo keenya keessa jiru hiikuudhaaf qorannoo gaggeessuudhaan hojimaatota hedduu imaammata irraa calqabee seerota irraa calqabee tarsiimoo adda addaa irraa calqabee qajeelfamoota adda addaa hojii kana saffisiisuu danda'an bahanii hojiirra oolaa jiranii.